Daa'ima kiyya irra ciisee najjeesee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyya maatii koo bira taa'een hanga kutaa jaaffaa qofattiin baradhee xumure. Barachuudhaaf baradhee bakka gaarii gahuudhaaf fedhii guddaan qaban ture. Sana qofa otoo hin taane barnoota koottillee ani barattuu cimtuudha. Haa ta'uutii garuu kutaa shanaffaa ergan gaheetii kaasee dhukkubni lafaan martoo lafaan na maree lafatti na kuffisu afaaniif funyaaniin kobba na baasisu na qabuu jalqabe. Eessatti akkamittiin dhukkubni kun akka inni na qabe waan tokko wantan beeku tokkollee hin jiru. Maatii yookiin immoo firoottan koo keessallee namni dhukkuba kanaatiin qabameeru tokkollee hin turre. Haa ta'uutii garuu mana barnootaa yeroon deemu baradheen barnoota qixxee yeroon godhu yookiin immoo gara manaatti galuuf yeroon qajeelu dhibeen kun natti ka'uun barnoota kiyya seeraan akkanan hin baranne akkanan hin hordofne na godhe. Dareen kutaa tokko kaasee haga kutaa 5 baradhe keessatti karaa dubartootaa daree keenya keessaa dubartiin na caaltee sadarkaadhaan argamteetti hin jirtu. Shanaffaa, sadaffaa, lammaffaa, kutaa 4 yeroon baradhu immoo hinumaa daree keessaa tokkoffaa dubartootaan akka walii galaatti immoo sadaffaa bahuun mana barumsaa koorraallee xumureera. Haa ta'uutii garuu kutaa 5 akkuman gaheen sababa dhibee kanaatti barnootarraa hafuu har'aa bor daree keessatti gaggabuun yaaddoo natti ta'a yeroo dhufu yeroon kutaa 6 baradhu guyyaa tokko mana barnootaatii otoon galuu gaggabeen of wallaaleen daandii irratti kufeen karaan kufaatii kiyyaa mana namootarraatii maqnee gara mana maatii kootti bakka ittiin gorudhaatii otuu bakka sanaatii hin ka'iin naannoo sa'aatii 3 olii gaggabeen yeroon ciisu maatiin kiyyaa intalli keenyi maal taate jedhanii manaa yeroo bahan daandii irratti na arganii dabtara qabadheen yuunifoormii godheen gaggabeen bakka sanatti of wallaaleera. Yeroo sanarraatii kaasee haati koo du'a malee kanaan booddee gara mana barnootaan deemtu har'a rabbitu si oolche malee lubbuun kee si keessaayyuu bahuu ni danda'a ture jechuun barnoota na dhorkite. Mana keenyaaf mana barnootaa gidduu naannoo daqiiqaa 30 deemsisa. Manni keenyi magaaluma jaladha. Eega kanaatis gara barnootaatti hin deebine. Dhukkubni kun kan nama ajaa'ibu yeroon mana barnootaa deemu qofa na qaba. Manan jira taanaan nagaan ooleen nagaan bulaa. Torbeetti yookiin immoo torbee lamatti yoo natti ka'e ni tola. Mana barnootaa kan hin deemu taanaan garuu si'a takkaa si'a lama otoo natti hin ka'e ni oolu. Daree keessatti yeroo natti ka'u barattoota na waliin baratanillee nan jeeqaa. Daqiiqaa 5 daqiiqaa 10tiif barnoonni nuti barachaa jirru addaanillee ni cita. Barsiisonnis barattoonnis amala koo baranii turanii. Yeroo natti ka'u kanarraatii siqan kobba afaan koo keessaa faca'uutiin kan na baqatanillee dhibamanii. Sa'aatii sanatti ani ofi waan hin beekneef akka bineensa mormi kutamee qalamee harkaa fi miilla koo bitit waan na godhuuf waan hin ta'e waan hin ta'u tokko hin beeku. Sanaan booddee hireen jireenya kootii mana namaa galee hojjedhee jiraachuu ta'e. Heerumaafillee si kennina naan jedhanii waggaa tokko mana taa'een heeruma eeggadhee ture. Haa ta'uutii garuu akkan dhukkubsadhu namni hedduu waan beekuuf dhukkuba kanaatiin haadha manaasaa dhiirri na godhatu dhibe. Bifa kanaan waggaa booddee mana namaa qacarameen mana namaa hojjedheen barnoota koo addaan kuteen jiraachuun jalqabe. Yeroo kanatti akkattiin of yaadu yookiin immoo of gaggeessu otoo beektanii baay'ee na gadditu. Sababa dhukkuba kootiif wanta biyyi lafaa hundi na jibbee qobaa kiyya addunyaa dhuunfaa koo keessa kanan jiraadhu natti fakkaata. Namumtillee daandiirra yeroon deemu na beekees otoo nan beekiinis nagaa yeroo na gaafatu gammachuu akkamii akka inni naaf kennu isinitti himuu hin danda'u. Ani dhuguma nama dubartii nagaa gaafata mudhamoon of jedha. Naannoon hojjedhu yookiin immoo jiraadhu tokko tokkottis ijoolleen dhiiraa fedhii akkanaaf qaban natti argisiisuullee ni jalqabu. Haa ta'uutii garuu waa'ee dhukkuba koo yoo dhagahan takkaafuu na bira hin dhaabbatanii jedheen waanan amaneeruuf keessa kiyya baneen eenyuuf iyyuu hin kennun ture. Maarree kanaan mana namaa qacarameen waggaa 4 hojjedhe. Waggaa 4 ergan hojjedhee booda ijoolleen na waliin barachaa turan kolleejjii faa galmaa'anii yeroo baratan ija kootiin arguun jalqabe. Yeroo kanatti carraa na mudatetti baay'ee gadduun yaa carraa koo ani sotoon baradheera ta'ee yoo na silaa akkuma
akkuma hiriyaa koo qabxiin illee otoo na jalaa fafee barnoota addaan hin kutu miti, mana namaa keessa hin jiraadhu miti, harka namaa ija namaa hin ilaalu miti jedheen baay'ee natti dhagahamuu jalqabe. Waggaa 4 hojjedheen waggaa 4 booddee maallaqa naaf kennamaa ture hoolaa, re'ee, handaaqqoo, jibicha kanneen kana bituudhaan maatii kootti kennachuun maddiidhaan horsiifachaallee waan hin tureef maatii kiyyaan wantan qabu naaf gurguraa, magaala kana kanaan booddeen taa'uu jechuun isaaniin gaafadhe. Haati, abbaan koo, obbolaan koollee carraa na mudateetti waan naaf gaddaniif horiin qabu hundumaa naaf gurguranii kabaraa haga humna isaaniis itti naaf dabalanii naaf kennanii gara magaalaa naannoo Finfinnee tokkotti imaleen maallaqa kiyya baankii kaa'een mana namaa mana bunaa fi shayii qacarameen hojjechuun jalqabe. Haala hojiis ilaalaa fi baraan dhufe. Haala gabaas akkanumaa jalqabuman mana bunaa jalqabaa qacarameen hojjechuu jalqabe. Maddiidhaa mana bunaa kan hojjettu tokko mindaa isheen siif kanfaltu dachaan siif godhaa, ana bira hojjedhu naan jette. Yeroo kanatti ani kun immoo maali jedheen guyyaa 3 mana tokko hojjedheen buleen mana salxaanuun galee bunan buusa, nan keessummeessa, maallaqan fuudhaa, kuni hojii koodha. Buna kan danfisu, kan akaa'u, kan bitu, kan qopheessu immoo nama biraadha. Bakka sana baatii tokko hojjedheen dubartiin dura na galfatte kottu maallaqa kee haga kanan siif godha jettee tokko lammaffaa isheen maddii isheettiin na qacarteen deebistee ofitti na fudhatte. Yeroo kanarratti duubatti galagaleen namoonni kun asiif asiin kan ofitti na fudhatanii maallaqa dabalanii na hojjechiifatan anarra maaltu jiraatii jedheen of gaafachuu jalqabe. Bakka duraattis deebi'een intala buna akooftuu fi danfistu akkanumallee hojii gara biraa mana keessaa hojjettuun anaaf garuu kan naaf hin galle maaliifidhaa maallaqa dabalatanii asiif asitti kan na fudhatanii na hojjechiisanii ati bar ammayyuu maallaqa nan ittiin jalqaba galeen hojjechaa jirtaa yeroon jedhuuni hoo qe'ee kanaaf ati haaraadha jechuudhaayi. Dhiirri naannoo kanaa dubartii teessuma qabdu rifeensa qabdu argee jennaan buna sana dhuguuf otoo hin taane intala sana ilaaluuf mana sana taa'aa oolaa. Guyyaa 2 ati mana kana hojjettetti dachaa gabaa argattee isheen maddii jirtu gabaa sana fudhachuuf jecha siitiin daftee fudhattee gabaan mana kanarraa citee jennaan isheen kun immoo maallaqatti dabaltee si waamtee wal dorgommii addaa keessa jiru. Sababni gabaa kanaa immoo si'idha. Faara dhiirotatti laattee dhiironni si waliin qoosuu haasa'uun isaanii gabaa harkisaa jechuun anatti himte. Hamma kana taa'een waa'ee bareedinan qabu takkaayyuu natti dhagahameen beeku. Yeroo hunda sammuun koo kan yaadu namaa gadi akkan ta'ee fi dhukkubsattu akkan ta'edha. Dhukkubni koo baatiiti yookiin immoo baatii 2tti qofa si'a takka yookiin immoo si'a 2 dhufee na tuqee deebi'a. Jalqabuma mana hojjechuudhaaf galu amala koo kana wantan ittiin himuuf na hubatu. Kanaan maarree baatii 4 manattiin deebi'e kana ergan hojjedhee booda maallaqni argadhus gaarii waan na tureef miindaa kanarraallee homaa wantan balleessineef naannoo magaalaa Finfinnee dhufeen naannoo baatii 6ffaarratti mataa kiyyaan mana bunaa banadheen mana kireeffadheen hojjechuun jalqabe. Mana hojii koo kana mana galma kiyyaas godheen meeshaa hundumaa guuttadheen maallaqan kana dura hojjedhes itti dabaladheen taappeellaa yookiin immoo baanarii maqaa mana bunaa kiyyaatiif illee moggaafadheen hojjechuu jalqabe. Xiqqoo bakka warreen kun jiran irraatii manni bunaa kiyya meetira 200 irratti argama. Daandii irra sin turre. Daandii gubbaarraa naannoo meetira 20 gara keessaatti gala. Haa ta'uutii garuu maamila horachuudhaaf guyyaa 3 ol natti hin fudhanne. Maamilli dur bakka sana ture hundinuu garagalee gara kiyyaa dhufe. Kan mataa kee bantee jennaan kanaan booddee nuti bakka kanaatii hin kaanu jechuun torbeetti taa'umsallee dabaluun jalqabe. Warreen kaan taa'umsa 10 yookiin immoo 15 yoo qabaatan isaaniif gahaadha. Haa ta'uutii garuu torbee sadaffaarratti taa'umsa 50 bakka sanaa qabaadhe. Maamila akkana horachuun koo anaaf gabaa gaarii fide. Haa ta'uutii garuu maddii kiyya manni nyaataa fi suuqiin garagaraa waanta jiraniif maamiloonni kee gabaa keenya jeeqaa jiru mana bunaa moo mana nyaataadha jedhame naanni kun jechuun narratti ka'uun warri mana sana naaf kireessan akka narraa fuudhanii taasisuun bakka sanatti baatii 2 qofaa hojjedheen bakka akkan jijjiiru na taasisanii.
jedhanii. Yeroo kanatti faddaalaan yookiin immoo dallaalonni gabaa qabaachuu koo ollaan mana nyaataa fi suuqii qaban battaluma narratti inaafuusaa dhagahan bakka naaf barbaaduun bakka bal'aa bunaaf qofa ta'u naaf arganii maamiloonni koollee bakka nani jiru dhufanii hojjetachuun jalqabe. Gatii mana kiraa kiyyaallee guyyaa 2-3 keessatti hin deebisaa. Darbeen maatii koo nan gargaaraa. Obboloonni koo firoonni koo magaalaa Finfinnee yeroo dhufan ana bira taa'anii boqotanii gara qeesaaniitti deebi'ullee jalqabanii. Nama qabna jedhan kaleessa gatamtee har'ammoo abdiin irra kaa'ame beektu dubartii akkanaan ta'e bakka rakkatanitti maatii koof dhaabbachuun jalqabe. Rakkoo isaanii kun immoo rakkoodha moo jedheen irratti salphisuu furuufiin eegalee. Rakkoon nama baadiyyaa hedduunsaa maallaqadha mitire wanta maallaqni deebisuu danda'u deebisuun eegalee. Kanaan otuman jedhuu otuman jiraadhu guyyaa tokko dargaggeessi tokko magaalaa Finfinneetii dorgommiidhaaf dhufee boorsaa yookiin immoo shaanxaasaa qabatee buna mana kiyyaa dhuguuf akkuma nama kaanii bakka hojii koo dhufe. Anis keessummeesseen buna buuseefiin gatii bunaas erga irraan fudhee booda sa'aatii dheeraadhaaf bakka sanaa ka'uu didee taa'aama oolee. Naannoo toora za'a 4tti dhufe hanga za'a 8tti bakka sanaa ka'uu yeroo didu maaliyaa obboleessaa bakka deemtuun qabdu moo hudduun kee bakka taa'eetii ka'uu didee jedheen itti qoose. Yeroo kana dargaggeessi kuni otoon bakkan deemu qabaadhee sa'aatii hamma kanaa bakka kanan taa'aayii jedheenaaf deebisee shaanxaa yookiin immoo boorsaa qabateera. Nama karaa deemus fakkaata. Anis maalii rakkootu jira moo mana firaatu si jalaa bade moo yeroon jedhuuni lakkii jedheenaaf deebisee. Anis kanaa oliin gaafanne maamilli bunaa kiyya yeroo dhufan ka'een keessummeessiseen maamilli gara biraas dhufan otuman kanaan jedhu sa'aatiin 11 walakkaa ta'e. Sanaan booddee gabaan hagas maras waan hin turreef taa'umsa walitti qabeen manatti galchuu eegalee. Ka'i akkan jechuuniif barbaade waan isaatiif galeef shaanxaa kana mana keenaaf keessaayii jedhee na gaafate. Yeroo kana ani maal akka inni qabateen beekaatii shaanxaa naman beeknee fuudheen mana kaa'aa yeroon jedhuuni bittinseen waan keessa jiru sitti argisiisuu danda'a. Uffataa fi ragaa barnootaa kiyya malee homaan qabu hojii barbaaddachaan jira. Ergan naannoo kana dhufee baatii 3ffaa koodha. Hiriyootan itti maxxanee jiraadhu waliin walitti bu'ee jennaan bakkan deemu bitaanatti galeetii jedheenaaf deebisee. Yeroo kana anis baay'ee na gaddisiisnaan shaanxaan kee siifaa taa'u ati immoo eessa deemtee buluuf ree yeroon jedhuuni hin beekuu. Yoo hiriyoonni koo kun bilbila naaf kaasan deemeen bira bulaa yoo immoo naaf kaasuu baatan bakkuma rabbi na bulche deemeen bulanaan jedhee. Yeroo kanattani maallaqa qabattee taa'iree deemtee bakkuma tokkollee buluuf hin jedheeni. Yeroo kanatti inni maallaqa toon qabaadhee buna tokko duwwaa dhugeen guyyaa guutuu bakka kanan oolaayii jireenyi har'an keessa jiraadhu waanuma taaksii mayyuuttiin hin kanfaladhu na dhabsiisteetii jedheenaaf deebisee. Ammas baay'ee na gaddisiisnaan ani kunoo mucayyoo kana waliinan manuma kana bulaa yoo siif ta'e lafa kanarra nu waliin buluu ni dandeessaa jedheen gaafadheeni. Sababiinsaa firaashii ani mana keessaatii qabu nama 2 ol hin ciibsitu. Yeroo kanatti inni manuma haa ta'u malee lafa duwwaa simmintoorrayyuu nan bulaa jedheenaaf deebisee. Yeroo kanatti hanga haala mijeeffattutti nu waliin buluu ni dandeessa jedheen laaqanarratti mucayyoon anaaf hojjettu nyaata hojjetteettu qorreerayyuu fuudheen ho'iseen buddeena walakkaa fi daabboo godheen mucaa kanaaf kenneefi galgalaa'ees mana koo bulee. Sanaan booddee anis akka ormaatti otoo hin taane akka obboleessa kootti mucaa kana ilaaluun jalqabe. Innis hojii na gargaaruun keessummeessuu namaaf ajajamuu maallaqa naaf jijjiiruu fi kanneen kana fakkaatan torbanootuma sana keessatti na bira taa'ee yeroo jalqabu qarshii 50 qarshii 100tti kenneen beeksisallee akka inni deemee ilaallatuuf waan humna koon deeggaruun eegalee. Dubbiin kanumaan jabaachaa dhufte. Mucaan baratee eebbifamee digirii qabaatee baatii 6 oliidhaaf hojii barbaacha magaalaa Finfinnee keessa naanna'aa kan turedha. Fira aantee isa gargaaran of biraatiin qabu. Firoottansaa hedduun magaalaa Finfinnee keessa ni jiru. Haa ta'uutii garuu of bira isa jiraachisuudhaaf fedhii hin qabanii. Tarii fedhiin isaanii humna jireenya magaalaa Finfinneetiin ta'uu ni danda'a. Ani garuu rabbi na gargaaree baatii 1 baatii 2 gatii mana kiraa gatii nyaataa otoo hin jedhiin jechuun otoo isan kanfalchiisiin darbeen kan koon nyaachisaa maallaqa kan koon kennaa fi of biran tursiisee. Naannoo baatii 2 booddee garuu haalonni keenyi tokko jijjiiramnee anaaf inni waliin ciisuu eegallee. Gabaabumatti otoo jaarsin ergamiin
xalayaa jaalalaa waliif hin barreessin, bilbila wal jijjiirree sin jaalladha waliin jedhin, manni tokko waliif yaaduun akka nuti waliin jiraannu taasise. Innis yeroo sanatti maqaan illee naaf moggaase hirkoo, bakka rakkina koo, bakka dahoo koo, guyyaa namni na jibbe, guyyaa firri na tuffate, bakka ittiin boqodhe naan jedhee hirkoo koo jedhe na waama. Anis dhuguma hirkoo isaan ta'eefi hojiin magaalaa Finfinnee keessaa firaan yookiin immoo maallaqaan malee ta'uu didee hojiin kiyya gaariidha. Sanuma hojjedheen nama kana akka abbaa manaa kootti ilaalaa waliin jiraachuun itti fufee hojiin baatii jahaadhaaf dhabee ana bira taa'e ammallee milkiin dhibdee waggaa tokko, waggaa lama walakkaan lakkaa'ame. Isa waliin bifuma kanaatiin jiraannaa. Maatiin isaa haatiif abbaan isaallee dhufanii anaan na arganii firoottan isaallee akkanuma wal na barsiisee haadha manaa koodha jedhee wal bartee gooneerraa. Maatiin isaa humnallee waan hin qabneef yaantala koo akkuma ati isa gargaarte rabbi bakka humna dhabdetti si haa gargaaru naan jedhanii na eebbisaniiru. Anis rakkoon qabu kansaas borkan kootii jedheen deebiseefi maatiin kiyyallee dhufanii jennaan dhiyootti jaarsan erga elaa kunoo abbaan manaan koo jedheen isaatiin wal barsiiseera. Darbineeyyuu mana abbaa ciisicha tokko qabu kondominiyeemii kireeffannee meeshaa mana keessaallee guuteen jireenya keenya bareechanneerra. Anaaf jireenyi kun jireenya baay'ee guddaadha. Nan jiraadha miti nan abjoodha jedheeyyuu takkaaf yaadeen beeku. Gabaan koollee waggaa 2 guutuu akkanumatti jira. Yeroo baay'ee naaf ta'a, baay'ee naaf milkaa'aa dhufu qeen yookiin immoo gandaan namoonni naannoo sanaa maamila na harkatti cufsiisuuf yaalii irratti gochuu eegalanii. Inni kaan Shawaadha naan jedha, inni kaan Wallaggadha naan jedha, inni kaan immoo Awwaash gadii dhufteetti naan jedha. Ani garuu kan afaan Oromoo dubbatu hundaaf biyya isaatii jedheen deebisan ture. Kanaan otoo jennuu jaarsa kiyya waliin waggaa 2 walakkaa xumurree. Waggaa 2 walakkaa erga waliin jiraannee booda carraan hojii milkooftee fi ani karaa dhiha magaalaa Finfinneen jira, inni immoo karaa baha yookiin immoo galma bahaa magaalaa Finfinneetii hojii ni argata. Hojii argachuu isaatti baay'ee tokkoon gammadee isa caalaa anatu gammade jechuun nan danda'a. Torbanoota muraasa halkan barii gara sa'aa 11tti bahee hojii kana deddeebi'ee hojjechuu jalqabee. Turtii kanaan booddee garuu haala kanaan hojjechuun galgala yeroon deebi'u baay'ee waan tanatti ulfaatuuf naannooma sanaa kireeffadheen achumaan hojjedha jechuun miindaa jalqabaa kansaa akkuma fudhateen mana naannoo sanatti kireeffatee jiraachuu jalqabee. Yeroo sana ani lakkii anis dhufeen hojii kiyya naannichumatti jalqabeen naannooma sana waliin jiraannaa yeroon jedhuuni maali yeroon boqonnaa argadhee fiigeen hin dhufaa Finfinnuma keessan jiraa biyya fagoo wanta deeme sitti fakkaate moo naan jedhee. Galgala naannicharraatii ka'ee mana yeroo dhufu anattillee waan hin tolleef baay'ee tokkos wanta halkanaa'uuf haa ta'u jedheen inni achi ani as ta'een hojii mataa keenya hojjechuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu hojii qabatee baatii 2 xumurree ana bira dhufuu kan dhaabee. Baatii 2 booddee nan bilbilaaf hinna dubbisa afaan gaarii afaan nagaa natti haasa'a. Haa ta'uutii garuu kottu yeroon jedhu beellama akka qabu hojiin akkatti baay'ate fi kanneen kana fakkaatan natti haasa'u eegalee. Anis guyyaa dilbataa tokko hojii cufeen isa bira yeroon deemu haalli itti anaan keessummeesse mana isaa keessatti xiqqoo natti hin tolle. Waanan firiidamii yookiin immoo bilisummaa isaa dhiibaa jirutti fakkeessee natti mul'ise. Gaddeen buleen barii ka'een gara hojii kootti deebi'ee. Sanaan egaa haalonni itti fufanii kana qofa otoo hin taane jaalallee gara biraallee akka inni qabate yeroon dhaga'u hojiin kun natti hafu jedheen meeshaa kiyya guurradheen fuudheen mana isaa geesseen waliin jiraachuun eegalee. Ana waliin jiraachuuf hojii qabatee jennaan fedhii dhabee. Ani immoo hojii kiyyallee dhiiseen isa waliin jiraachuuf murteessee ka'ee. Kanaan booddee arraba isaatiin hanga narraa bahii sin barbaadu jedhutti gahee walittis bu'uu eegallee. Haa ta'uutii garuu bilbila maatii isaallee waan hin qabuuf manaa bahee bakka biraa yeroo bulu kunoo akkana na godhee yeroon jedhuuni abbaa isaanii sodaata. Guyyaa rakkina kee nama siif ta'ee dhiistee bakka biraa bultaayii gaddeebituu namaa jedhanii yerootti dheekkaman deebi'ee na waliin manuma isaa keessa buluu jalqabee. Anis kanaan booddeennis hojii qabateera daa'ima godhachuu qabna jedheen nan ulfaa'ee fi ulfa ta'uu koos kanan itti hime baatii 4 guuteenii. Haa ta'uutii garuu ulfa ta'uu koo yeroon itti himu hin gammada itti tola jedheen kan hin yaade. Jettee amma immoo daa'iman na hidhuu fi ija kees arguun barbaadu daa'ima kees hin fedhu akka barbaadde jireenya barbaadde jiraachuu dandeessaa jedhee mana ofiif kireeffate natti dhiisee bahee. Sanaan booddee ture maatii koos yeroon gaafadhu maatii isaas yeroon mari'adhu dahiitii mucaa keenya dhawaan na ta'eef qabneefinnaa quufatu amma isaatiin akkas gochaa jira jedhanii naaf yaalanii. Anis bakka gargaarsi abbaa manaa
ana biran jirretti daa'ima kiyya mucaa dubaraa argadhe. Haa ta'uutii garuu yeroodhaa gara yerootti baay'ee aaraa gaarummaan nama kanaatiif hin godhetti of ceephaa qalbiin koo natu qabu jalqabee baatiidhaan baatii lamaan gaggabsoon natti ka'u torbeetti guyyaa sadiin asii gadi natti deebi'u jalqabee maallaqni ofirraa qabus dhumaa dhufee dhumarratti halkan daa'ima koo waliin ciisee otoo jiru gaggabsoon koo natti ka'ee funuuna hedduullee na funuunsisee otoon beekiin daa'ima koorras nan ciisee akka na dhukkubu warreen mana sana natti kireessan waan beekaniif ganama barii yeroo balbalan irratti rukutan dammaquuf hin didee sanaan isaanis furtuu ofirraa qabu bananii natti seenanii yeroo banan anis afuran baafadhu daa'imni koos afuran baafattu nahanii ambulaansii waamanii gara hospitaalaa nu geessanii hospitaala seeniin oksijinii funyaan koof afaan kooranaaf godhanii daqiiqaa muraasatti nan dammaqee. Haa ta'uutii garuu daa'imni koo baatii 6 fixeettu naaf dammaquu diddee kompiitaraan amma laaluu walitti naanna'anis afaan ingiliffaatiin haasa'u homaa wanta jedhan naaf galuu didee daa'ima koofis abdii kuteen akka nama maraatee hospitaala keessaa boo'uu eeyyuun eegalee tokkittiin koo hafteen koo narraa adda baateen jedhee. Haa ta'uutii garuu rabbi nan dagannee daa'imni koo duutee irra ciiseen daa'ima koo ajjeeseen ture lubbuun itti naaf deebitee hafuura naaf baafattee kana dhugaan seenee namni otuu hafuuran baafatiin halkan darbee guyyaa keessa dammaqu hin jiru kun hojii keenya ton taane hojii waaqayyoodha jedhanii anis hojiima waaqayyootti namanee guyyaa sanarraatii kaasee haga har'aatti dhukkubni gaggabsoon anatti hin deebinee rabbi balleessaa koof cubbuu koof dhiifama naaf godhee anatti deebi'ee sanaan booddee hojiis dhaabeera mitiire wanti nyaadhu wanti dhugu natti ulfaachuu yeroo jalqabu daa'ima koo gara baadiyyaatti geesseen maatii kiyyatti kennadheen maallaqa naarraa hafteen meeshaawwan kiyyas gurgureen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhee biyya hambaattis hojjechuun eegalee. Haa ta'uutii garuu daa'imni koo irra deddeebiidhaan na jalaa dhukkubsatee yeroo gamsiistu baatii 6 qofa biyya hambaa hojjedheen anatoon hojjedhu daa'imni koo miidhamtu jedheen baadiyyaa deemeen daa'ima koo fudheen gara bakkan dura hojjedhutti mana kireeffadheen hojii koo akka lammaffaatti eegalee. Ammagaa bareedinnis simboonis dubartiin erga deessee booda akka duriin ta'uufi mitiire gabaan kiyya bunaa akkan kaleessa bare miti. Haa ta'uutii garuu yeroo kanatti nyaata itti dabaluun dhugaatii itti dabaluun maddiitti illee suuqii xiqqoo banuun madda galii kiyya karaa garagaraa godheen yeroo ammaa kana jiraachaan jira. Abbaan manaan koo erga narraa fagaatee har'a waggaa 3 fixeera jireenya gaariis jiraachaa jira. Haa ta'uutii garuu yaada gara kootti deebi'uu takkaafillee hin qabu. Maatiin isaa garuu Finfinnee yeroo dhufan har'allee mana koo boqotanii mucaa isaanii ilaalanii galu. Ani garuu jalqabumaa sababa dhukkuba kootti xiinsammuun kiyya wanta miidhameeruuf abdii guddaa dhiirarraa jireenya gaarii godhachuurraa mana ho'aa keessa jira. Jiraachurraa hin qabu. Rabbi daa'imaan na eebbiseera gammachuun koo ishuma kana ta'ee hafee yeroo ijoolleen dhiiraa dhufanii ati bari ijoolleedha hariiroos gaa'ilas dhaabbachuu qabdaa mucaan kee immoo bareedduudha sitti baatee yeroo naan jedhan mooraaliin of keessaa qabu yeroof dubbii afaaniif qofa malee itti fufinsaan jabaadheen dhiira waliin itti fufuuf cimina hin qabu. Mee reyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan si gargaara kan naan jettan si utuba kan naan jettan yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddessiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.